Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii barooftu har'a kan waliin ilaalu Gilgaala 2.5 waliin ilaalla. Egaa xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffii tokkoffaan kanneen armaan gadii moolekiyuulota koompaawundiitti yookiin elementiitti ramadii. Hiileemiin moolekiyuulota koompaawundiiti moo moolekiyuulota elementiiti? Moolekiyuulota elementiiti jechuudha. Moolekiyuulii elementii jettuun jechuudha. Moolekiyuulii elementiidhaati barreeffadhaa. Baarra kan jiru moolekiyuuliiti maaliiti? Innis moolekiyuulii elementiiti jechuudha. Moolekiyuulii elementiiti. Jaarra kan jiru innis illee akkasuma moolekiyuulota elementiiti jechuudha. Moolekiyuulii elementii jedha. Daarra kan jiru immoo moolekiyuulii koompaawundiiti. Moolekiyuulii koompaawundiiti. Eerra kan jiru moolekiyuulii koompaawundiiti moo moolekiyuulii elementiiti? Moolekiyuulii koompaawundiiti. Moolekiyuulii koompaawundiiti. Faarra kan jiru argooniin jechuudha. Moolekiyuulii elementiiti. Moolekiyuulii elementiiti. Gaarra kan jiru moolekiyuulii maaliiti? Moolekiyuulii koompaawundiiti. Haarra kan jiru biroominii maani? Moolekiyuulii elementiiti. Moolekiyuulii elementiiti. Kunoo moolekiyuulii maaliiti? Moolekiyuulii koompaawundiiti. Walqixxaatota keemikaalaa wal nyaatinsaa jedha. Biroominii fi haayidroojiinii. Biroominii fi haayidroojiinii yeroo wal nyaatu biroominii lama kan inni argamu ida'uu haayidroojiinii ni kenna. Maaltu kenna? Biroominii haayidroojiinii. Walqixxaatota isaa yeroo barreessan akkasiin barreessitu jechuudha. Wal madaalee jira mitiire? Asiin biroominii lama, asiinis lama, asiin haayidroojiinii lama, asiinis lama jechuudha. Kan pootaasheemii fi kiloorinii immoo pootaasheemii ida'uu kilooriniin meeqaan argama? Lamaan argama mitiire? Ruqooleen isaa kanaan argama jechuudha kiloorinii. Kanaafuu ni kennamaa inni ni kenna lama pootaasheem kilooraayidii ta'uure pootaasheem kilooraayidii ta'a. Kanaafuu akkuma argitan asii pootaasheemiin wal baalaansii gochuuf asiin lamadha. Asiinis lama gootu jechuudha asitti. Yeroo wal madaalchiftan asii lama gootu. Sana booda wal madaala jechuudha. Asiin pootaasheemiin lama, asiinis lama, kiloorinii asii lama, asiinis lama jechuudha. Wal madaaleera. Jaarra kan jiru immoo haayidroojiinii fi saalfarii. Haayidroojiinii fi saalfarii. Haayidroojiinii ida'uu saalfarii ni kenna. Wanta haayidroojiinii fi saalfarii kenna. Kana yeroo wal madaalchiftan asiin lama gootu, asii saalfariidhaafis lama gootu jechuudha. Walqixxaatota kanneen keessatti atoomonni foormulaa isaanii akka foormulaa moolekiyuulii atoom lameetti barreeffaman isaan kamii? Wal nyaatinsa armaan olii keessatti saalfariin akka saalfarii tokkootti moo akka saalfarii atoom 8tti barreeffama. Akka maalitti jechuudha? Akka saalfarii atoom tokkeetti barreeffama jechuudha. Asirratti akkuma argitan atoomii tokkeedha. Asirratti wal madaalchisuuf asitti lama barreessine malee atoom tokkeedha jechuudha. Taasisuudhaan piroojeektii 2.2 hojii piroojeektii 2.2dha. Yeroo ammaa kana ol ka'iinsi ho'aa addunyaa dabalaa akka deemu karaa maddeen odeeffannoo adda addaa ibsamaa jira. Kanaaf sababa guddaa kan ta'e keessaa tokko gaaziin kaarboon daayoksayidii qilleensa keessa garmalee dabaluudha. Qilleensa keessatti garmalee dabaluudha. Kana malees gaazonni kaarboon monoksayidii fi miiteeniin qilleensatti yommuu dabalaman rakkoo fayyaa hordofsiisuu danda'a.
gareen ta'uun moodelii molekiilota kanneen qopheessuun dareef dhiyeessuun irratti mari'adha. Isin moodelii molekiilota kana dhiyeessuu dandeessu jechuudha waliif piroojeektiidha waan ta'eef isin dhiyeessuu dandeessu. Viidiyoo itti aanuun cuunfaa boqonnaa kana waliin ilaallaa. Hanga amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa.